I am Abdurrahman Kesan from Kesan School of Language. Today I came back with new lesson. Here, today we are going to see an airport vocabularies. Okay? Here, please follow me and stay with me. Very important and crucial vocabulary. Here. Har'aan tana kalaaluudhaa deemnu jechoota airportitti yookaan buufata xiyyaaraatti nu mudata yookaan achitti haasa'uu ka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu namni wajjin hordofee jedhe hiika isaa afaan Ingiliffaan barataa jechuudha. Because it is an international. Okay? Jecha afaan waliigala afaan addunyaa Ingiliffa fayyadama wanna ta'eef buufata xiyyaaraatti. Kanaafuu jechoota achi jedhamu barreeffamoota achi barreeffaman bifa vocabulary'dhaatiin ilaallaa jechuudha. Let us start. Yaa jalqabnu. The first one is an airport vocabularies. Hiika jechoota iddoo xiyyaaraa. Airport jechuun buufata xiyyaaraa jechuudha. Airport buufata xiyyaaraa. Okay? Airline ka jennuun immoo xiyyaara agency xiyyaara sanaa jechuudha. Airline ka jennuun agency xiyyaara Itoophiyaa daandii sarara qilleensa Itoophiyaadha Ameerikaadha. Daandii sarara qilleensaa Itoophiyaa Ameerikaa ka jennuun sun immoo airline. Kun immoo airport buufata xiyyaaraa jechuudha. An airport vocabularies. Okay, let's see. Terminal jechuun sila hiika isaa afaan Ingiliffaatiin azala isinii barreessa. Hiika whiteboarding ko baay'ee xinnoon na taateef hin geessu gatii kana ta'eef afaanumaan dubbataa isiniif hiikaa jechuudha. Terminal jechuun jechi kun terminal jedhamee ni mul'ata jechuudha. Boolee sodhaxanii iddoon sun terminal 1, terminal 2, terminal 3 itti fufuu danda'a jechuudha. Terminal jechuun hiikaa isaa the airport building. Ijaarsa gamoo yookaan ijaarsa airportidha buufata xiyyaaraaf ijaaramu what we call it terminal. Fakkeenyaaf booleen terminal 1, terminal 2 jedhamee jira jechuudha. Ka xiyyaaraaf ijaarame akkana meedaa zuuraa ta'uu danda'a. Ijaarsi kun ijaarsa zuuraa ijaarame babbareedaa bifa babbareedaa ta'een ijaarsa babbareedaan sun darqo terminal. Okay? The airport building ijaarsa airportii sanarra jiru jechuudha. Terminal 1 yookaan terminal 1 si eeganam sun yookaan terminal 2 yookaan terminal 3 isana jechuudha. Trolley ka jennuun immoo the machine used to transport your baggage inside the airport. Meeshaa inni kun meeshaa maashina ta'e kanatti harkaa qabdu baagii kee yookaan immoo lugeejii kee yookaan baageejii kee airport keessa ittiin socho'u sun ittiin deemu sun maashiniidha. Kurukuru lafa dhoofa osoo hin taane maashinii tuqanii garanaan sii baasu yookaan immoo hiikaa achi alaafeetee dhufee achiin sii baasu achi keessa ka ittiin transport ka ittiin geejjibsiisu sun we call that is trolley. Okay? Trolley fedha osoo jettee dhiyatamma bakka hiikaa guddaa qaba hiikaa baadhatamu qaba wanna ta'eef namni kun isa barbaachisaa maashina ittiin achi keessa oofamu san isa barbaachisaa jechuudha. What we call it trolley. Okay? Visa jechuun official permission to enter a country. Okay? Official permission to enter a country. Kun seera qabeessa jechuudha. Karaa seera qabeessan biyya tokko seenuudhaaf waraqaa sii kennamu jechuudha. That is called visa. Okay? The other one is a stopover. A stopover jechuun when you stay in a place in between your flights. A stopover jechuun bararuu eddaa jidduu bararaa fi sa'aatiin ati seentee dhuftee teessu kun what we call a stopover. Bararuudhaaf sa'aatii qabattee jirta sa'aatiin akti qabattee kun xiyyaara boolemaan mandaata buufata xiyyaaraaf keessa seentee teessee taa'umsa ati teessu tun bararuudhaaf deemuudhaaf jechuudha. Turtiin ati turte sun stopover jedhama jechuudha. That one is gate. Gate jechuun seensa jechuudha. Seensa karaa ittiin seenan gate yookaan immoo afaan biraatiin entrance ka jennuun sana jechuudha. Gate seensa jechuudha. The place where you get on the airplane or airplane. Okay? Karaa ati xiyyaara ittiin seentu sana jechuudha. Seensa barri xiyyaara ittiin seentu sun gate jedhama jechuudha. Here last call jechuun the final opportunity to board the plane. Okay? Carraa xumuraa xiyyaarri akka seentuuf si lafa kaa'amte yookaan immoo si waawamte jechuudha. The final opportunity to board the plane. Carraa ati xiyyaara seenuudhaaf
last calling kun si'a laliin xiyyaara sun already take off si jalaa ka'ee deemaa jechuudha. Last calling kana yoo dhaqqabatte carraa atiin ka xumuraa xiyyaara seenuudhaaf qabdu. That's last call jedhama. Fragile. Okay, here. Fragile. Fragile jechuun an item that can break easily. Okay? Meeshaa ati qabattee deemtu meeshaa kee kana keessa mootu boorsaa kee kana jennu yookaan shaanxaa jennu. Boorsaa kee kana keessa meeshaan ati qabattee deemtu kun meeshaa cabu keessa jira jechuudha. Maal jechuudha hiikaan isaa an item that can break easily. Okay? Meeshaa haala salphaadhaan cabuu danda'u. Fakkeenya boorsaa kee keessa burcuqqoo, computer, mobile wantoonni adda addaa wanni cabu yoo jiraate fragile jedhee yoo irra barreesse of eeggannoo naa godhanii jechuudha airportidha. Kanaafuu ijoolleen biyya alaarraa galtan meeshaa cabu burcuqqoo ta'uu danda'a, computer ta'uu danda'a, maashinii adda addaa ta'uu danda'a. Meeshaan isin harkaa qabdan sun yookaan boorsaa keessan keessa jiru sun yookaan isin paakdi gootanii ashaddanii jiru sun yoo wanna cabu ta'e jecha kana irra barreessaa fragile. Okay? Fragile jecha kana irra barreessaa. Maal jechuudha jechichi meeshaan kun hin caba meeshaa cabu keessa jira. Of eeggannoo barbaadaa jechuudha. Salphaadhumatti akkanaa kana fragile jecha yookaan irratti barraa'ee argan meeshaa cabutu keessa jira jedhanii yaaduu jechuudha. Kanaafuu meeshaa salphaadhumatti cabu kan ati boorsaa keessa qabattee deemtu saniin ibsuudhaaf si gargaara jechuudha. Jechichi kun. The other one is domestic. Okay? Domestic jechuun balalii biyya keessa jechuudha. Fakkeenyaaf asuma gara Bahardaar gara Tigraay gara Finfinnee gara Oromiyaa keessa Oromiyaa gara Finfinnee wal keessa biyyuma keessa kana ka jedhamu kun domestic flight jennaani jechuudha. Domestic jechuun journey that stay inside the same country. Okay? Biyyuma tokko keessa biyya tokko iddoo tokko gara iddoo tokkootti balali'uun sun domestic flight jennaani jechuudha. The other one is check-in. Check-in jechuun yeroo xiyyaara seenuudhaaf asii boolee achi seentu paaspoortii kee agarsiiftee viizaa kee agarsiiftee waraqaa eenyummaa kee agarsiiftee check taatee ka seentu kun that is called check-in jedhama jechuudha. Check-in faalaan isaa check out. Check out yoo ala baatu immoo yoo baatu immoo amma fakkeenyaaf akka biyya keenya sakatta'iinsa seensaa check-in jennaan. Wantoota ati qabdu fakkeenyaaf to present yourself and your ID card before you take your flight. Okay? Also tabarar isa xiyyaara bakka hin seenta tikeetti xiyyaaraan seentu odoo siin kennin check-in kana gaggeessitaa jechuudha. Check-in jechuun paaspoortiin kee ilaallamee wanni hunduu ilaallamee tikeettiin ittiin balaliitu siif kenname xiyyaara akka seentu siif fayyamu check-in jedhama jechuudha. The other one is customs. Customs jechuun the place where you the place where you your passport after you arrive at your destination. Iddo atin passport ke agarsiistu. The place where you show your your passport after you arrive at your destination. Iddo ati passport ke amma fakkee boolee yoo geesse boolee geesse bahuu hedda wanna ta'eef passportii biyya kamirraa akka dhufte ayyama akkamii akka qabdu agarsiiste iddoon ittiin baatu sun custom iddoo jedhamu kana agarsiista jechuudha. Passportii keetti fiddee isaan laalanii check out yoo si godhan ati ni baata jechuudha. Iddoon passportii keetti agarsiistuun erga geesse booddee arrive jechuun bootaa deemuu iddoo sana yoo geesse we call it customs. Okay? Iddoo sanitti iddoo passportii itti agarsiisu yookaan immoo tuyyuu viizaa ta'uu danda'a paaspoortii ta'uu danda'a bakka wantoota si barbaachisu iddoo itti agarsiistee baatu sun jechuudha. Egaa qubannaa irra geette iddoo bu'iinsaa beektu. That one is boarding time. Boarding time jechuun the time that you enter the plane. Sa'aatii ati xiyyaara itti seentu jechuudha boarding time. We call it boarding time jechuun bakka sa'aatii ati xiyyaara itti seentu sana jechuudha. That one is to book. To book jechuun tikeetti murachuu jechuudha afaan keenyaan. Tikeetti murachuu. Reserving ticket, okay? Tikeetti murachuu jechuudha. To book jechuun to confirm your ticket to travel. Okay? Tikeetti balaliinsa murachuu jechuun to book yookaan booking or reserve ka jennuun kan jechuun. The other one is carry-on bag. Carry-on bag. Very amazing. Here, carry-on bag jechuun a bag that you take with you on the plane. Boorsaa yookaan shaanxaa ati harkatti qabattee si waliin xiyyaara keessa seenu jechuudha. Hammi kiiloo isaa hammi ayyamamuun beekama boorsaa ati qabattee harka keetitti qabattee xiyyaara se carry-on bag. Do you have a carry-on bag? Odoo siin jedhee again boorsaa harkatti qabattee xiyyaara seentu qabdaa? Yes, I have a carry-on bag.
eenin qaba boorsaa harkaa kana wajjin xiyyaara seenu jechuudha. Daariktii iddoo seentu san xiyyaara seentu kasii wajjin seenu jechuudha. Ka ergamu akka kaargootti ergamu oduun taane ka qabattee ittiin seentu sanaa jechuudha. That we call carry-on bag. That one is baggage reclaim. Baggage reclaim. Baggage reclaim jechuun the place where you collect your suitcases after you arrive. Okay? Iddoo ati boorsaa kee erga geesse booddee amma boolee yoo gadi buune iddoon boorsaan namaa yookaan mootiyyuu shaanxaan namaa kaargoon namaa walitti qabamu jira. Iddoo sanatti walitti qabattee bakka deemuudhaaf boolee gadhiiftee deemuudhaaf iddoon boorsaa walitti qabattu sun baggage reclaim jedhama. Okay? Baggage reclaim jechuun iddoo erga booletti buute iddoo deemaa jirtu sanitti buutee xiyyaararraa buuftee qaakee iddoo walitti qabattu sun baggage reclaim jedhama jechuudha. Iddoo shaanxaa kee yookaan meeshaa si waliin jiru itti buuftee walitti qabattu sun iddoon sun baggage reclaim. Boorsaa itti walitti qabattee yookaan achirraa fe'atta makiinaadhaan wanna ta'eef yookaan nama dhufee achiisi fuudhaa iddoon sun baggage reclaim jedhama jechuudha. The other one is to board. To board. Okay, to board jechuun to enter the plane. Xiyyaara seenuu jechuudha kun. To enter the plane. Okay, xiyyaaruma seenuu. Okay. The other one is arrivals. Arrivals jechuun iddoo ati xiyyaararraa itti gadi buutu sana afoo sana jechuudha. Exact xiyyaararraa gadi buutee afoo sana yookaan Afrikaatti si eegaa iddoon sun daarikol arrivals. Arrivals iddoo daariktii ati xiyyaararraa itti gadi buutu sun jechuudha. The part of the area where people exit from the plane. Iddoo namni xiyyaararraa itti bu'u jechuudha. Maaliin arrival jechuudha. Emergency exits. Okay, emergency exits jechuun iddoo yeroo rakkoodha yeroo balaan xiyyaaraa fa'a nam mudate iddoo ittiin baanii jechuudha. Cabsitee bahuu dandeessaa, paarashuutii qabaatu paarashuutiin bahuu dandeessaa, wanna ittiin gootee ittiin baatu emergency exit jechuun yeroo balaadha ka ittiin baatu jechuudha. Iddoo yeroo balaan uumame yookaan balaan xiyyaarichaa mudate ittiin baatu. The purchase of the plane that opens and passenger can exit during an accident. Okay? Yeroo balaadha yeroo balaan mudate ka warroon imaltoon ittiin bahan sun emergency exits jedhama jechuudha. The other one is complementary. Complementary jechuun tajaajila bilisaa jechuudha. Fakkeenyaaf eega tikeetti muratte kunillee xiyyaara keessa seentee shaayiin, nyaanni, misaan wanti achi keessa tajaajilli kennamu kun is complementary yoo jedhame bilisaa jechuudha. Kafaltii takkaawwan qabu bilisa tajaajilamee siin jechuu isaaniiti jechuudha. It is complementary yoo jedhan bilisaanii jechuudha. Okay? No need of any payment. The other one is airfare. Airfare jechuun kafaltii xiyyaaraaf kafallu airfare jedhama jechuudha. Kafaltiin xiyyaaraaf nuti kafallu what we call airfare. Okay? The cost of the plane. Okay? Ticket especially. Ticketidhaaf kafallee xiyyaaraan kafalleen kun airfare jedhama. He that one in exit. Exit. Okay? Exit jechuun karaa bahiinsaa jechuudha. Exit. Fakkeenyaaf entrance jedhee jira. Iddoo seensaa jechuudha. Exit jedhee jira garanaan. Iddoo bahiinsaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Gate kan here exit entrance check out. Akkasii isin check out jechuun yeroo bahuudhaaf deemnu check out taane paaspoortii keenya agarsiifne iddoo kanatti jechuudha. Custom iddoo jedhutti check out kan achitti agarsiisna. Paaspoortii keenya agarsiisne achi gadhiisnee baanaa jechuudha. This all are about our today's lesson. Until next time, thank you.